gaddan keessa ture. Gaddan irra ga'e hundumti keessaniyyuu ni beektu. Warri beektan boonii hammam akkan jaalladhu hundi keessaniyyuu hin beektu. Baay'ee amanuuf kan natti ulfaatu gadda guddaadha kan narra ga'e. Egaa homaa tokko wantan gochuu danda'u hin jiru. So waa'ee gaddaa immoo nama irra ga'etu beekaa. Gubaa abiddaa isuma gubateetu beekaa akkuma jedhamu. Egaa anis miidhaman keessa ture, namoonni beektan beektu. Kanaaf namoonni na jajjabeessaa turtan, namoonni na bukkee dhaabbataa turtan, gadda kana keessatti kan na jajjabeessan Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Asumarraa ka'uudhaan viidiyoo dookumentarii waa'ee jaalala keenyaa wajjiniin kan wal qabatu, jaalala keenya kan ibsu dookumentarii gabaabaa yeroo dhiyootti kan inni isinii gadhiisu ta'a. Achirraas waan baay'ee hin barattu, barumsa guddaa isinii ta'a jedhee yaada. Yaa'u kan deeme hin deebisuun hin danda'amu. Kanaaf namni immoo ammuma Waaqayyo namaa barreesse jiraata malee hundi keenya iyyuu daqiiqaa tokko booda, sekeendii 5 booda, 6 booda, amma daqiiqaa 2 booda, bakka waggaa tokkos haa ta'u ji'a tokkos torban tokkos booda waan taanu hin beennu. Amma Waaqayyo laa kun guyyaa keeti jedhee nu barreessedha kan nuti jiraannu. Kanaaf amma jirrutti immoo wal jajjabeessinee wal bukkeetu dhaabbannee jechaan wal tarrabuutu dhiifnee wal arrabsuu dhiifnee kan du'e hin galu malee silaa galee hordoftoonni amantaa musliimaa Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam galfatan Oromoon Hacaaluu galfatti. Warroonni abbaa fi haati irraa du'an meeqaatamii jira, kan maatii, kan haadha dhabee, kan abbaa dhabee hedduu jira. Kan du'e hin galu boolla isaa dhaadhiina guutu sabriyaa kennuu kan jiru jiraachuudha bakka. Ijoolleen keenya irra guddaan giseen kaleessa laayivii seene waa'ee boonii kana dubbatu jala seentanii arrabsaa turtan, nyaattuu budaa maarra jettanii. Innis jedhee ture akkuma an arrabsaa jirtan kanatti gaafa turaatis boonii arrabsaa turtan. Giseen amma arraba keessan dheedhee of miidhes bor naa boo'uu deemtanii dhiisaan an arrabsinaa jedhe ani ilaalaan qaba ofii kootiifuu gaddarran jira. Diddaniituma arrabsitan bakka haa jiraatu gurbaan. Booniin duuteetti hojii isiitiin wal geesseetti haa jiraatu. Haalli gurbaan ammoo mootti deemaa jiru haala gaariidha. Warqii haadha isiitti deebiseera jedhaa jira. Qabeenya isii hunda deebiseef hin jira jedhaa. Gara biraatiin ammoo haati isii haadha kootii qabeenya isa duraan anaaf boonii waliin qabnu qofa osoo hin taane inni siichi rabbinaa kennuyyuu kan isaaniiti jedhaa jira. Amma isaan lubbuun jiranutti ani isaaniif boonii nan ta'a jedhaa jira. Boonii anatu dhabe malee isaan wamaan dhabne isaaniif ana jira jechuu jira. Kun waan gaariidha. Kun waan gaariidha. Haadha booniitiif ana jira jechuun isaayyuu waan gaariidha. Haadha boonii nan jajjabeessaa waan hin qabuun bira dhaabbadha jechuun kun waan gaariidha, waan jabeeffamuu qabu. Isallee arrabsuun gaarii miti. Imooshinaal ta'ee jira. Sammuu isaa tuqaa jirtan. Akka malee yeroo manni laayivii seenee yaada tokko waa'ee wanti nama haasaa jiru kun waan gaariidha. Dookumentarii anaaf isiin jaalala keessa wajjin hin dabarsine seenaa isiin barreessaa jedhaa jira. Of course barreeffamuu qaba. Waan gaariidha. Kanuma yaaduun keetiyyuu waan guddaadha. Seenaa ijoollummaa isiirraa qabdee hanga isiin umriin isii boqochuu gahutti barreessuun abbaa mana nama jaallatutu waan akkasii nama barreessa. Kan qananiin barreeffamne bar ilaharraa. Qananiin immoo boonii caalaa wantoota jajjabaa hedduu qabdi. Barumsa kutaa yuunivarsiitii baratteetti wanta garaagaraa aadaa Oromoo irratti wanta gumaachuu hedduu Oromoodhaa gumaachitee jirti. Kan siyyuu dookumantariin hin barreeffamne. Ati dhuftee haadha manaa kootiifan dookumantarii barreessa jechuun itiis kun waan gaariidha. Haadha manaa kan kee sadarkaa galmee goototaa jalatti seenaadhaan barreessiteetta jechuudha. Waan gaariidha. Tole akkam jirtu nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Har'a waa tokkoof hin gara keessan dhufe. Innis gaddan keessa ture. Gaddan irra ga'e hundumti keessaniyyuu ni beektu. Warri beektan boonii hammam akkan jaalladhu hundi keessaniyyuu hin beektu. Baay'ee amanuuf kan natti ulfaatu gadda guddaadha kan irra ga'e. Egaa homaa tokko wantan gochuu danda'u hin jiru. Fuula isaarraa wanti beekamu gadda jabaadha. Asirratti wanni isin jechuu barbaadu. Dhiifama naa godhaatii hordoftoonni amantaa kiristiyaanaa yoo niif dhaggeeffataa jirtan akka amantaa keessanitti namni takka fakkeenyaaf yookaan ijaartiin jalaa duute deebi'ee fuuchuu ni danda'a. Amma fakkeenyaaf yookaan wal hiikan intala shamaraa takka yookaan ta'e hiikte intalli shamaraa sun deebitee hin heerumtu.
Akkana fakkaata akka amantii keessaniitti aadaa keessaniitti. Amma gurbaan kun fuudha malee hafaa akkasumatti jiraata moo akka amantichaatti? Moo akkami? Moo of huccuu danda'a? Kan akkana deebiftan barbaada gaafiidha kun akka waan hin baruu barbaadudha. Gama biraatiin egaa waa'ee harmee booniitiif gurbaan kun cawaa namaati. Joosiin cawaa namaati. Booniin of qofa miite osoo hin taane isallee miiteerti. Isallee miitee jirti. Nama keessaa galchitee jirti. Hojii inni duraan hojjetaa jiru waa xiqqoo si guddinarra jiru aarii to'achuu dhabuu isiitiif of miitee isas miiteetti. Inni saayikooloojiin isaa daameejitee jira. Dandeettiin yaaduu isaa baay'ee gabbu'ee jira. Hamileen cabee jira. Sanuu Oromoon immoo tan nama jajjabeessuu beektu miti. Yeroo manni laayifii seenu arraba jammartee arraba takka keessaa koomentii irra taa'een dubbisaa ture budaa jedhanii situ boonii nyaate. Hin jedhamu kana ijoollee Oromoo. Miira isii to'achuu dadhabdee aaruu isii to'achuu dadhabdee waan darbuuf jettee of dabarsite miti. Bakka dargaggeessi kun haa jiraatu. Jireenya isaa hin busheessinu. Kan darbe darbeera. Lama dhabuun gaarii miti. Wal haa jabeeffannu Oromoo jechuu barbaada. Gurbaan kun haa jiraatu dhiisaa. Wiimsiin hin jedhee. Bakka haa jiraatu.